kaleessa Champions League in Europa bara 2023-24 xumura argatee jira. Xumura kan argate ammoo mootii dorgommicha injifannoo Real Madrid niga. Real Madrid kaleessa boqonnaa dura qoramus boqonnaa deebii amaluma isaatiin injifateeti kan jiru. Tapha kaleessa sanarratti ga'umsi Borussia Dortmund mul'ise dhuguma galata kan isaaf kennisiisu jechuu dandeenya. Walumaa galatti tapha kaleessa irratti qabxiiwwan turan akka walii galaatti kaasnu. Champions League in Europa kan Real Madrid jechuun ni danda'ama. Keessumattuu akkaataan isaan ammoo waancaa kana ittiin injifatan kilaboota birootirraa adda isaan taasisa. Keessatti kaleessa egaa tapha jalqabaa kanaan jalqaba tilmaama taphichaatiin dura Real Madrid waancaa kana eega Manchester City akkasuma ammoo Bayern Munichiin injifatee nuusa xumuraa fi walakkaa xumuraatiin dorgommichaaf darbee booda Borussia Dortmund waliin walgabisaa eega milkaa'een booda waancaa kana Wembleytti Real Madrid salphaadhumatti injifata jedhameeti kan inni tilmaama olaanaa Real Madrid kenname. Haa ta'uutii gareen Edin Terzic leenjuu Borussia Dortmund kilaboota ciccimoo akka Atletico Madrid, PSG fa'aa injifatee walakkaa waancaa kanaaf ga'e. Kaleessa taphni eegalee boqonnaa dura guutummaatti taphicha to'atanii taphatanii turanii garuu carraa hin fayyadamne. Carraan isaan waliin hin turre carraa muuxannoo carraa argatanitti fayyadamu kaleessa isaan gatii kaffalchiiseera. Karim Adeyemi goolii eegaa koottaadhaan kallattii walitti dhufe carraa sana karaa gubbaatiin yookaan chip godheera dabarsee ta'e goolii kana galchuu kan danda'u dhiibbaa koortaan irratti geesseen kubbaa kana osoo fayyadameen kan inni balleesse. Akkasumas Nicolas Fulkrug taphataan Chelseadha Matthias kubbaa kennee fi akkaataa ajaa'ibaatiin kubbaa kana kennee fi ture goolii kana hin fayyadamne ture. Kanaan dabalatee akkasumas immoo Marcel Sabitzer kubbaawwan inni fageenya irraa itti yaalaa ture dabalatee carraawwan kun Borussia Dortmund kaleessa gatii akka kaffalchiisu taasiseera. Carraa kana osoo boqonnaa dura fayyadamanii bara 2013 yookaan waggoota 11 booda yeroo Bayern Munich mo'atameen booda kaleessa tariitii Wembley dhumatti deebi'anii shaampiyoonii ta'uudhaaf carraadha qabu ture. Haa ta'uuti kan osoo fayyadameen boqonnaa akkasiin balleessanii baanii dhiibbaa boqonnaa dura dhiibbaa uumaa kan hin turre Real Madrid garuu boqonnaa booda hamma gooliin galtutti Real Madrid olaantummaan isaa baay'een ture. Sochii fooyya'aa isaa taphattoota turan keessaa tariitii Vinicius Junior qofaadha gama Real Madrid jechuu dandeessa. Taphattoonni akka Jude Bellingham kaleessa ga'umsa dur ittiin beekaman keessa hin turre. Haa ta'u muuxannoon isaan qaban kaleessa hanga daqiiqaa 74ffaatti Dani Carvajal goolii addaan itti bu'ee galche sanaan gara taphaatti hanga deebi'anitti Real Madrid amala isaa obsaa hanga xumuraatti ammoo maal akka hojjechuu danda'u kan ittiin mirkaneesse jechuudha kan isin dandeechu. Dhiibbaa Vinicius Junior dhaabaa turanii dhumarra garuu dogongoruma Vinicius Junior dhiibbaa isaarratti uumeen kubbaan kun rukuttaa rogaa kan isaan argatanii Dani Carvajal galchee Real Madrid dursaadha kan inni ture. Sanaan booda ammoo Vinicius Junior kubbaa Jude Bellingham minjeessee kenneef galchuudhaan Real Madrid 2-0 injifatee yeroo 15ffaadhaaf waancaa Champions League Europa goolaan baasanitti galfatanii seenas ittiin barreessanii kilaboota isatti aananii waancaa kana yeroo baay'ee injifatan deechaadhaan caala. AC Milan yeroo 7 injifatee garaagarummaa waancaa 8tiin irra caalee jira. Real Madrid egaa dhugumatti Carlo Ancelottiin leenjisaa akkamii akka ta'e leenjisaa obsaa leenjisaa tattaafatee yookaan immoo fiigee dirree jeeqoo osoo hin taane leenjisaa tasgabbaa'ee taphicha dubbisanii taphichi maal barbaada leenjisaa jedhanii yeroo kamitti barbaada leenjisaa jedhanii beekan ta'uu isaanii kan itti mirkaneessanii fi Real Madrid dhugumattuu waancaan kun kan isaa taasifachuu aadaa Real Madrid ta'ee jira jedhaniiru. Carlo Ancelottiin kaleessa taphichaan booda dhugumatti aadaa isaanii kan itti taasifatan jechuudha dandeecha. Borussia Dortmund garuu abbaa carraatii miti. Dargaggoonni isaanii bara darbanii yaadanna waancaa liigichaatiin xumuraaf ganii guyyaa xumuraatiin akkaataa isaan waancaa itti dhabanii kaleessa waggaa 11 booda Wembleytti deebi'anii Real Madrid waancaa dhabaniiru. Real Madrid garuu ga'umsi isaan kaleessa ittiin shaampiyoonii ta'an ga'umsa Real Madrid osoo hin taane tariitii isaan kan hin ibsine jechuudha dandeessa. Amalatti ta'eera jechuus ni dandeecha. Akkaataa isaan Manchester City injifatanii xumuraaf darban akkaataa isaan Bayern Munich irratti fooyya'aa turaniyyuu walakkaa xumuraatiin kaleessa garuu sanaa gadi turan. Borussia Dortmund kilaba isaan waliin madaalchisuu hin dandeenye irratti ga'umsa olaanaa fudhachuu hin dandeenye. Maraafuu garuu Jude Bellingham, Carlo Ancelotti, Toni Kroos taphattoonni kunneen abbaa carraa turan kaleessa Carlo Ancelotti waliin milkaa'aniiru. Amma waa baay'ee kaasuu dandeessan injifannoo kaleessa Madrid booda
Vinicius Junior fi Jude Bellingham kaadhimamtoota Ballon d'Or keessa galuu carraa bal'aa qabu keessattuu Vini Junior taphataan kun umrii kanatti waan hedduu hojjechaa kan jiru. Sanaan ala taphattoonni Madrid afur Toni Kroos, Dani Carvajal, Luka Modric fi Nacho Fernandes Champions League Europa yeroo jaha fudhatanii jiru. Kilaboonni seensarratti kaasee jira. Manchester City fa kilaboota gurguddaa addunyaa kana jechuu dandeessudha. Kanneen akka Manchester United fa kana milkeessuu hin dandeenye akkuma gareettu. Taphattoonni kun qaama seenaa kanaa ta'aniiti kan jirani. Kaleessas Dani Carvajal goolii miidhagduu galchee kaleessa Dortmund caara qabeessa inturre jechuu dandeessa. Kubbaan galtee jala offside jedhamte haqamte taphaanala jedhamte haqamte kaasuu dandeenya. Kan sibiilli goolii jala deebise kaasuu dandeenya. Kareem Adeemiin faa muuxannoo dhabuudhaan goolii eegaa waliin. Kaleessa baay'ee ani dadhabina taphattoota Dortmund caala cimina Thibaut Courtois natti mul'ate. Goolii eegaan kun lammiin Belgium yeroo dheeraadhaaf miidhamaan garee kana tajaajilaa hin turre. Ni yaadanna taphoota La Liga xumuraa 3 moo 4 irratti 3 moo 2 irratti kan hiriire jechuudha. Egaa sana booda garuu gara ga'umsaatti deebi'ee performaansii kana fakkaatu mul'isuunsa dhuguma goolii eegaan kun goolii eegaa cimaa addunyaa kanaa ta'uusaa kan namatti mul'isu jechuu ni dandeenya. Kaleessas kubbaawwan deebisuudhaaf yookiin ni deebi'u jettee yaanne deebisaa ture Thibaut Courtois goolii eegaa cimaa akkasuma dhuguma Madrid keessa taphattoonni akkasii jiraachuun Madrid yeroo garagaraatti shaampiyoonii Awurooppaa shaampiyoonii La Liga akka ta'uuf isa gargaaranii jiran taphattoonni abdiin kutan taphattoonni haga daqiiqaa dhumaatti haga sakandii maayikiroo sakandiin haftutti fiiganii goolii galchuudhaaf tattaafatan jiraachuun Madrid akka milkaa'uuf gargaaranii jiran jedhee yaadaani. Maaliif akkuma jalqaba rakkaasuuf yaalle Madrid daqiiqaawwan 70 booda boqonnaa si dhorga. Daqiiqaa 70 booda jechuun kubbaa miilaatiin daqiiqaawwan ati itti dadhabdu. Taphataan tokko daqiiqaa 70 dirree keessa ture speedii boqonnaa dura yookiin daqiiqaawwan 30 ittiin fiigaa ture sanaan socho'uu hin danda'u waan ta'eef isaan garuu kan argatan yookiin humna san argatan daqiiqaa 70 booda daqiiqaan 20 yeroo hafutte jechuudha taphni dilee xumuramuudhaaf. Egaa kana dandamachuudhaaf tasgabbaa'uu qabda, itti sarratti cimaa ta'uu qabda, teeknikaalii leensaa cimaa fi muuxannoo qabaachuu qabda jechuudha. Kanan dandamattu taanaan kan argineerra Real Madrid kilabootuma akka gurguddaa jennu kan akka Manchester City gatii kaffalchiisee jira daqiiqaawwan dhumaarratti itti galchuudhaan kuni kilaba addaa ta'uusaa wanta akka kana waanuma isaaf kennamte fakkaatti daqiiqaa dhumaarratti galchuun boqonnaa nama garee tokko dhoowwuun waancaan qofanii isaaniif waancaan aadaadha. Waancuma kamuu jechuu dandeessa La Liga Spain ta'uu danda'a, Champions League kaasuu dandeessa. So Madrid taphattoonni inni garicha keessatti qaban taphattoota kilaboota biroorraa adda ta'anii osoo hin ta'in garuu taphattoonni kunniin waancaa fudhachuudhaaf mirri aadumti kilabicha keessa jiru aadaan waancaa maleeffachuu suni waan kanaaf isaan geesse natti fakkaata hangama kootiin. Tapha kaleessaa irrattis kanuma kan taasifamu. Maaliif boqonnaa dura yaalii kallattii ishee eeggate takkittis hin taasisne Madrid boqonnaa dura jechuudha tapha kaleessaa irratti. Boqonnaa deebii garuu akkuma goolii Carvajal galchee goolii osoo hin galchin dura dhiibbaa gochaa turan kubbaa koornaa argachaa turanii gara sarara peenaaliitiitti dhufaa turanii goolii eegan kilaba Borussia Dortmund kubbaawwan hedduu deebisaa ture osoo gooliin hin galin dura. Achi booda goolii galchee taawwanii Toni Kroos fa'aa akkaataan deebise adda ture goolii Bellingham fa'aa ka jalaa deebise. Bellingham tapha kaleessaa irratti ga'umsisaa erga goolii Vini Junior galchee booda kubbaan goolii eegan jalaa deebiste akka kubbaa baay'ee gaabbisiisu turte sana dura garuu hagas maran turre garuu Madrid tapha kaleessaa irratti boqonnaa deebii daqiiqaa 70 booda akka Madriduma beeknu bakka aaduma isaa sana nu agarsiise. Kun waanuma baratame jechuu dandeenya. Tapha kaleessaa wal qabate wanti kaasuu dandeessu taphattoonni kanneen akka Jadon Sancho fa Karim Adeyemi fa Fleur fa taphattoonni kunniin amma Dortmund keessatti kaleessa taphattoota ga'umsa addaa mul'isan. Isa qofa taphataan duraanii Tottenham Emerson
ga'umsa addaa mul'isaa ture sarara qarqara ittisaa irratti kubbaawwan hedduu buusaa ture gara goolitti geessaa ture so Borussia Dortmund carra qabeessan ture malee tapha kaleessaatiin ga'umsa gaarii mul'isee jira garuu muuxannoo fi ciminni abdii kutachuu dhabuun waancaa maleeffachuun Real Madrid Borussia Dortmund akka mo'amu taasiseeti kan jiru injifannoo kana duuba namoonni jiran keessattuu taphattootaatiin dabalata leenjisaa Hangaricha Carlo Ancelottiin Carliton maqaan isaanii ol ka'amu qaba leenjisaa kana leenjisaa muuxannoo addaa qabanidha waancaa Champions League Awurooppaa jaa fudhatanii jiru isaaniin kageetu leenjisaan tokko illee hin jiru seenaa irratti seenaa hojjechaa jiru taphataa ta'anii waancaa kana fudhatanii beeku erga leenjisaa ta'anii waancaa kana yeroo garagaraatti milkeeffataniitti jiru ammallee waggoottan itti aanan keessa Kylian Mbappé faanii dhufu taanaan imalli shaampiyoonummaa Madrid eenyuun jalaa dhaabata itteetiin baamta Manchester Cityin of course waltajjii kanarratti kilaboota osoo waancaa kana fudhatanii jettee tilmaamtu imalaaf jettu keessa gareen kun garee cimaa Awurooppaati tapha Madrid irratti arginee jirra egaa waggoottan itti aanan keessallee imalli shaampiyoonii ta'u Madrid kun waan itti fukan fakkaatu inkaasna waa'ee Carlitos profaayilii isaanii seenaa isaanii maal keessa dabarsan taphataa ta'anii leenjisaa ta'anii fudhatan taphattoonni garichi keessa jiran kanneen akka Luka Modric fa Modric Tottenham garas deeme shifee Tottenham kilaba waancaa faallaa ta'edha egaa ergaachi deeme garuu waancaa hedduu argatee jira taphataan kun egaa waancaa 26 isaati kaleessa kan milkeeffate egaa kilabni tokko taphataan tokko waancaa argachuudhaaf dirqama Madrid deemu maaliif Jude Bellingham Dortmund keessatti waancaa dhabee jira wagguma jalqabaa gara Madrid deemen waancaa Champions League La Liga Spain milkeeffate lamaanuu jechuudha egaa Madrid deemte taanaan ati waancaa Champions League fudhattaa jechuudha so garasitti waan deemaa jiru kan fakkaatu Madrid olaantummaan tapha xumuraa irratti qabu itti fufee jira kilabiin kun egaa kilaba waltajjii kanarratti yeroo 15 shaampiyoonii ta'uudhaan beekamu kilabni kun taphoota waltajjii Awurooppaa xumuraatiif taphate hedduu isaa injifatee jira reekardiiwwan yookiin seenaawwan isaa boodarra kan kaafnu ni ta'a tapha kaleessaatiin wal qabate wanti kaastu hin jiru ta'e shifee ragaawwan Ancelottiin maal raawwatan yookiin immoo reekardiin Madrid waltajjii kanarratti qabu maal jedhu irratti kan fuullefannu ta'a jechuudha kaleessa wantoota addaa turan keessa Luka Modric kaafteerta Dani Carvajal akkasuma kaafteerta Toni Kroos Bayern Munich waliin waancaa Champions League Awurooppaa tokko fudhate Real Madrid waliin waancaa Champions League Awurooppaa shanaffaa kaleessa fudhate kubbaa miilaa isaa jireenya isaa keessatti Champions League jaaffaa milkeeffateera nagaadhaan mateera taphataan kun kaleessa kubbaa miilaatti tapha xumuraa isaati kan inni Real Madrid taphate kaleessa rukuttaa adabbiitirraa kubbaa inni yaalaa ture adda ture rukuttaa rogaa kan Carvajal galche isatu minjeessee kenne taphataan kun jijjiiramee yeroo ba'u deeggartoonni akkasuma immoo namoonni dirree keessa taphicha daawwataa turan waan addaati kan kabaja isaaf kennaa turani taphattoota murteessoo Real Madrid keessatti imala kilabichaa keessatti adda dureedhaan eeraman keessa taphataan kun isa tokko lammiin Jarman kun kaleessa waancadhaan faayamee kubbaa miilatti nagaadha kan inni dhaammate akkuma jalqaba kaaftee gaa Luka Modric 0 irraa ka'ee Tottenham irraa waancaa 26 irra ga'eera Harry Kane faan amma Bayern Munichitti imalanii tariitiif bara itti aanutti waancaa kan argatan yoo ta'e taphattoonni akkasii osoo waancaa tokko hin argatin garuu gara Real Madrid imaluun akkuma tuu jalqaba kaafte galmee seenaa keessatti galmaa'uudhaaf gama Champions League haa ta'u waancaa liigichaatiin haa ta'u sadarkaa Awurooppaatti kamiinuu kabajaaf gara Real Madrid imaluu akka ta'e gamanumaa kan eegamudha egaa Kylian Mbappé yoo itti dabalame gareen kun Jude Bellingham of keessaa qabu Camavinga taphattoota dargaggoota akka Vinicius Junior fi Rodrigo fa'aa keessa jiranii taphattoonni kunneen walitti qindaa'anii bara dhufus waancaa 16ffaadhaaf morkana yaada jedhu Jude Bellingham taphicha booda kaleessa kan inni kenne erga taphichi xumuramee taphataan kun kaleessa keessumattuu harmeen isaa fi maatiin isaa dirree keessatti gammachuu isaa waliin ibsatanaa turanii Jose Mourinho waliin harmee isaa wal barsiisaa ture suura waliin kaasaa ture Jude Bellingham tapha kanaan kaleessa namoonni bebbeekamoon tapha daawwatan akka Jurgen Klopp Zinedine Zidane Jose Mourinho namoonni hedduun tapha kana daawwachaadha kan isaan turani Jose Mourinho eenyu ka Jurgen Klopp leenjisaa Liverpool gara dhiisanii sana dura Dortmund leenjisaa turanii inumaayyuu Dortmund tapha kana akka inni daawwatu
affeeranii turan jedhamee kan inni ture. Kaleessa taphattoonni kunneen namoota beekamoo kana fuulduratti taphatanii ittiin milkaaniiru. Jude Bellingham La Ligaadhaan taphataa murteessaa ta'uu isaa ni yaadatama. Imala Real Madrid Champions League keessatti taphataan kun murteessaadha. Kaleessa waancaa Champions League Awurooppaa argateera. Carlton akkuma tuukaafte gaaseenaa isaa keessatti waancaa torbaffaa Champions League Awurooppaatti leenjisummaadhaan waancaa 5 taphataadhaan waancaa tokko 2 milkeeffateera. AC Milan waliin waancaa 2, Real Madrid waancaa 3, walumatti waancaa Champions League Awurooppaadhaa 5 kan inni ittiin milkeeffate. Bara 2014 akkaataan isaan ittiin ammoo shaampiyoonii ta'an ni yaadatama. Gareen kun goolii Ramos galcheen sana booda daqiiqaa 90 booda goolii dabalataa galchanii daqiiqaan dabalataa eega dabalamtee booda Real Madrid shaampiyoonii kan itti ta'e amala isaan godhatanidha. Akka tuukaafte jalqaba waancaa Awurooppaatiin sadarkaa Awurooppaatti xumuraaf gaanii mo'atamanii hin beekan. Gareen kun bara 1983 ture. Sir Alex Ferguson Scottish keessatti Arbedan kilaba jedhamu leenjisanii yeroo sanitti isaan mo'atamanii waancaa kana kan isaan dhabanii ergasii gadu Real Madrid xumuraaf ga'e waancaa dhabee hin beeku. Kaleessas kanuma kan isaan mirkaneessanii keessumattuu Carlo Ancelottiin mucaan isaanii achi keessatti ga'een isaan qaban immoo ilaalamuudha qaba. David Ancelottiin ilma Carlo Ancelotti leenjisaa gargaaraa kilabichaati. Waggoota kilaboota garaagaraa AC Milan, PSG keessatti, Bayern Munich keessatti akkasumas Tottenham Everton keessatti leenjisaa ittaanaa ta'e Carlito waliin hojjeteera. Imala bara kanaa keessatti ammoo ga'een ilma Carlo Ancelottiidhaa kun adda jechuudhaan xiinxaltoonni kan isaan dubbatanii xumuraaf ga'u Real Madrid Bayern Munich injifachuu isaanii saniifi mala maltee taphaa kan ilmi Carlo Ancelotti David Ancelottiin ilmaayyuu Hoseedun jijjiiramee akka seenu osoo inni taasisuu baate tapha san Real Madrid salphaatti mo'atamuudha danda'a. Dorgommicha keessaas bahuudha danda'a. Haa ta'uti David Ancelotti ilmi Carlo Ancelotti leenjisaa gargaaraa ta'an kun garee faallaa irratti taphataa sarara peenaalitii keessatti dhiibbaa uumu barbaachise yeroo kanatti jechuudhaan egaa Hoseedun jijjiiramee seenee Hoseedun goolii 2 galchee Real Madrid xumuraaf ga'uun isaa ni yaadatama. Ilmaaf abbaadhaan imalli Real Madrid keessatti Carlitoon maatiin Carlitoo galmeessaa jiran galmee seenaa irratti kan galmaa'udha. Madrid bara 1983 waggaa 40 dura yeroo xumuraatiif waltajjiiwwan Awurooppaa xumuraa irratti kan mo'ame gareen kun jechuudha. Egaa garee kana eenyutu dhaaba kan jedhu ammallee gaaffii ta'ee jira. Fargiidha Aberdan kilaba Scotland yeroo leenjisaa turanitti kan moo'e waggaa 40 gaanii jiru. Waancaa Champions League Awurooppaa 9, waancaa Liiga Awurooppaa 2, Super Cup 5 injifatanii jiru. Malli Real Madrid ammallee dhaabachuu hin dandeenye waltajjii Awurooppaa irratti kan xumuraa jechuudha. Waggoota 40 mo'atanii jiranii. Madrid olaantummaa mooticha Awurooppaa jedhamu kana itti fufsiiseeti kan jiru. Garaagarummaan kilaba sadarkaa lammaffaa irratti argamu AC Milan waliin qabu waancaa 8 jaalaagaa. Kana jechuun sadarkaa kanarra gahuun waggoota meeqa akka namatti fudhatu yookiin garee tokkotti fudhatu tilmaamuun salphaadha. David waa'ee isaa kaastee jirta. Ilma isaaniiti taphataan kun leenjisaan kun leenjisaa gargaaraa Carlo Ancelotti ta'uudhaan Madrid keessatti waan gaarii hojjetaati kan jirani. Akka waliigalaatti Real Madrid waancaa Champions League Awurooppaa waancaa isaa jechuu dandeenya. Yeroo 15ffaaf kaleessa Wembley irratti kan milkeeffate. Waltajjii kana kan saaqe weellisaa beekamaa addunyaa kana Jay-Z'dha. Waltajjii baay'ee ho'aa fi miidhagaa ture. Namoonni hedduu argamanii jiru.